Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8:00tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kamisa mudda 28 bara 2017 ashamaa akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun qophii addaa isin biraan geenya. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Magartuu Guutamaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti isin waliin turaa jecha amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Oduu guyyaarraa qabatee dhiyaateera. Oduu waliin an Qalbeessaa Dhandiyaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana tura. Jalqaba irratti hangafoota isaanii. Yuunivarsiitii Adaamaa keessatti yakkoonni gudeeddii shamaraa akkasumas shororka barataa akka malee daangaa darbee adeemaa jiraachuu qeerroon gabaase. Hidhamtoota siyaasaa galmee Oliyaad Baqqalaa jalatti himataman irratti manni murtii Itoophiyaa beellama dheeraa fudhachuu isaas gabaafame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coommaan magaalaa Fincaa'aatti sochiin warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura garbummaa qeerroo dargaggoota Oromoo barattoota manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa daldaltootaa fi uummata Oromoo magaalaa Fincaa'aa fi naannoo isheetiin gaggeeffamaa kan oole ta'us maddeen gabaasan. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Limmuutti ergamaan wayyaanee Walduu Biraanee jedhamu waliin ta'iinsa qeerroo hawaasaa fi poolisii Oromiyaan to'annaa seeraa jala ooluusaa odeessi qeerroo gamasiis argamee fagoote. Of eeggannoo qote bulaa Oromoof akkasumas qeerroo bilisummaa Oromoo ona Oromiyaa maraaf qote bulaa Oromoo fi sabboontota Oromoo akkasumas barattoota Oromoo maraaf amma oduu tokko tokkoon. Yuunivarsiitii Adaamaa keessatti yakkoonni gudeeddii shamaraa akkasumas shororka barataa akka malee daangaa darbee adeemaa jiraachuu barataan Oromoos ukkaanfamaa jiraachuu qeerroon gabaase. Gabaasa guyyaa kaleessaa arganne akka ifa godhutti mootummaan wayyaanee jumulaan mooraa barnootaa olaanaatti humna waraanaa naqee jira. Waraanni kunneen yakkoota hammaataaf jallataa akkasuma yakka suukanneessaa barataaf barsiisota moorichaa irratti fudhataa jiru. Akkuma amaleeffatan shamara Oromoo irraan yakka gudeeddii raawwataa jiraachuunis himame. Insammuu barattoota Oromoo irratti dhiphina hamaa naquu irratti argamu. Barattoota Oromoo dargaggoota egeree biyyaa barnootarraa qabee ukkaamsuus itti fufee jiraachuu odeessi keenya ifa godha. Haalli moorichaa akkanaan sa'aatii hammaataa deemetti barataan Oromoo wabii jireenyaa dhabaa jiraachuunis gabaafame. Tooruma kanaan barattuu Oromoo kan waggaa 4ffaa mooricha keessa jiraataa jirtu ammatti gosti qorannaa ishee kan hin ga'in Daraartuu kan jedhamtu maqaan abbaa ishee nageenya xiinsammuu isheef kan hin gabaafamin irratti bakka ishiin raftee jirtutti halkan poolisiin federaalaa itti erguun poolisoonni kunis doormii ishii deemuun seera moorichaan ala akka seera manneen barnootaa olaanaa biyyattiitti dhiirri kamuu doormii shamaraa seenuun dhorkaa ta'ee utuu jiruu poolisoonni dhiiraa itti seenuun doormii dhalaa seenanii bakka mucayyoon raftutti doormii cabsanii gudeeddii irratti raawwatan jedha. Doormii ishee cabsuunis tumanii gudeeddii safuu biyyattii cabsuuf dabareen itti wal furuun yakka jallataa raawwatani. Daraartuun haala ulfaataa keessa galuunis himame. Yakka ulfaataa irratti raawwatame damdamachuu kan dadhabde ammaan kana hospitaala Jeneraal Adaamaatti wallaanamaa jiraachuu qeerroon gabaase. Alaan biraanis akka karaa irratti poolisoota kanaan gudeedamte dhaga'amee jira. Yakka gudeeddii baroota dheeraaf raawwataa ture mootummaan biyyattii poolisoota isaa akka yakka jallataa kana raawwataniif bobbaaseera. Waggoottan hedduus shamarran Oromoo yakkoota kanaan dararamaa turuun isaanii ni beekama.
yakka raawwataa jiraniif gaafatamoo ta'uusaas gabaasaan keenya ifa godha. Mooraa Yuunivarsiitii Adaamaa ammaan dura barattoota 7 ari'ee kan ture yoo ta'u dhiibbaatiin barnootatti deebiseera. Ammas dheengadda barattoota Oromoo poolisoonni ukkaamsanii fudhatanii jiran. Poolisoonni halkaniin dormiitti itti ol dacha'anii meeshaa isaanii eega sakatta'anii booda kompiitara isaanii wajjin fudhatanii bakka isaan geessanii hin beekamne jedha. Kanneen keessaa barattoonni hanga ammaatti qabaman jedhame maqaan nu ga'e Abdataa Jamaal Caalaa Lammii Burree kan jedhaman barataa Oromoof mooraan barnootaa dirree waraanaa lubbuu qaalii itti dhaban ta'aa jiraachuus barataan haamileen ittiin nagaan ba'ee galu dhabeera jechuunis gabaasni keenya ifa godha. Haalli moorichaa suukanneessaa ta'uus gabaasan. Waraanni wayyaanee mooraa barnootaatti lakkifte kun barattoota qofa utuu hin taane barsiisota akka malee dararaas jiraachuutu himame. Wanni yaaddessaa guddoon eenyu akka yuunivarsiiticha bulchaa jirullee hin beekamuu jedhu. Poolisiin federaalaa guyyaa guyyaan barataa dararaa oola. Doormii seenanii barataa gadi baasuu, daree qabataniis dhiisanis daree seenaa ta'aa jechuu gidiraa keessa barataa galchaa ooluu isaanii himame. Wanna barbaadan dalagu kilaashiif boombii baatanii dareetti ol seenu. Barsiisota hojjettoota illee ni abaaru, ni shororkeessu. Duuchaatti bulchiinsi Yuunivarsiitii Adaamaa waanamtuu dalaguutti jira. Barattoonni poolisii federaalaa dhibbaa ol itti diranii ofiif boqotu. Sagalee barataa ukkaamsaas jiru. Dhimma barattootaa gudeedamanii tumamanii fi hidhamanii fa'aa akka ifa hin baane dhorkaa jiraachuunis himame. Kanaaf maatiin barattootaa haala ilmaan isaanii keessa jiran qajeellootti gaafatanii hordofuu qaba jechuun gabaasni nu ga'e ifa godha. Hidhamtoonni siyaasaa Galmee Oliyaad Baqqalaa jalatti himataman irratti manni murtii Itoophiyaa beellama dheeraa fudhate. Artistoota Oromoo Oromummaa qofaaf yakkamanii hidhaman mootummaan gabroonsaa wayyaanee mana hidhaa keessatti ji'oota dheeraaf dararaa tureera. Gara mana murtiitti himata kan irratti bane ta'uun ni yaadatama. Artistoota Oromoo afaan isaanii guddisuuf, aadaa isaanii guddisuuf akkasuma rakkoo uummata isaanii baasanii waan sirbaniif kaawwan immoo Oromoo waan ta'aniif qofa kan hidhaman ta'uun ifaadha. Beellama dheeraa irratti fudhachaa turuun mana murtii biyyattii ni beekama. Amma dabalataan guyyaa dheengaddaa dhaddachi mana murtii galmee weellisaa Oliyaad Baqqalaa jalatti namoota himataman irratti ragaa nama 30 olii qindeeffatee ilaalaa tureera. Guyyaa dheengaddaa raagolee kanarraa waaree duraaf waaree booda kan yaada irraa fudhachaa ture. Dabalataan guyyaa kaleessaas waaree booda ilaaluun murtii tokko osoo hin laatiin beellama dheeraa ji'a 4 ol fudhatee jira. Haaluma kanaan akka lakkoofsa Habashaatti ji'a 8ffaa gaafa 24/2017tti beellama dheeraa ji'a 4 laatee jiraachuu qeerroon gabaase. Himatamtoonni kunneen weellisaa Oliyaad Baqqalaa, weellisaa Eeliyaas Kifiluu, weellisaaf barreessaa Mooyibul Misgaanuu, weellistuu Seenaa Solomoon Shamarree Qananii Taamiruu, Oliyaad akkasuma ammaaf kan maqaa isaa of biraa hin qabne. Walumaa gala namoota 7 ta'uu gabaasni keenya har'aa ifa godha. Oduu biraan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coommaan magaalaa Fincaa'aatti sochiin warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa fincila xumura garbummaa qeerroo dargaggoota Oromoo barattoota manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa daldaltootaa fi uummata Oromoo magaalaa Fincaa'aa fi naannoo isheetiin gaggeeffamaa kan oole ta'uu maddeen qeerroo gabaasan. Torbee darbirraa eegaluun godina Horroo Guduruu magaalaa Shaamboo aanota kanneen akka Jimmaa Gannatii, Aratoo fi naannoo isheetti sochiin uummata Oromoo hunda hirmaachise itti fufiinsaan gaggeeffamaa ture. Qeerroon dargaggoonni Oromoo fi uummanni Oromoo Horroo Guduruu Wallaggaa yakka daguuggaa sanyii waraanni wayyaanee agaaziin uummata Oromoo godinaalee Harargee Ba'aa, Calanqoo fi Harargee Lixaa, Hawwii Guddinaa, Araddaalee garaagaraa fi Oromiyaa bakkoota garaagaraa irratti itti fufiinsaan fudhachaa jiran balaaleffachuun gadda guddaa ilmaan Oromoo wareegamaniif ibsatanii sirna nama nyaataa wayyaanee irrattis warraaqsa jabeessan. Guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa muddee 25/2017 godina Iluu Abbaa Boor magaalaa Gooreettis hawaasni Oromoo magaalattiif naannoo ishee kumootaan lakkaa'aman yakka waraanni wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffatan. Akkasuma gadda guddaa isaanii uummata Bahaa Oromiyaatiif miidhamaa jiruuf ibsachuu isaanii gabaasni keenya ifa godha. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Limmootti ergamaan wayyaanee Walduu Biraanee jedhamu waliin ta'iinsa qeerroo hawaasaa fi poolisii Oromiyaan to'annaa seeraa jala ooluusaa odeessi qeerroo gamasii arganne ifoomsee jira.
Namni kun yeroo dheeraaf ergama mootummaa wayyaaneen godinoota Wallaggaa Arfan keessa deddeebi'uun hojii tikaa kan hojjetu yommuu ta'u, sana cinatti hojii investimentis akka hojjetu beekameera. Haa ta'u malee hanga har'aatti gibira kan hin kaffalle ta'uunsaa ifaadha. Aanaa kanatti mormiin illee ka'ee akka ture dhageenyee jirra. Mee qabiyyeen mormii kanaa maal akka ta'e jaalmichuun jaala keenya tokko haasofsiisee jira. Dhaggeeffannee walitti deebina. Michulamii jedhama sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo irraa siif bilbila. Odeeffannoo eegamaa keessanii qabnu tokko ergamaa diinaa Walduu Biraanee jedhamu waliin ta'insa qeerroo fi hawaasa naannoo sanaa waliin akkanii to'annaa jala oole dhageenyee jirra. Mee maaliif namni kun to'atamuu isaa nutti himuu dandeessu? Namni to'atamee Walduu Biraanee namni jedhamu kun nama aanga'oo olaanaa Atiisillee fi Jirtuu kan ture. Egaa godina Wallagga Bahaa aanaan immoo keessa kan jiru gara Argumbee kan jedhamu lafa qonnaa bal'aadha kan qabu. Kunis immoo kan kennames bara 1984dha. Pireezidantii kanneen akka boqqolloo, saayinaa fi goobee midhaanii kan hojjetu. Kana hundumaa guyyaa tokko gibira mootummaa naannoo Oromiyaaf teessoo inni kuusuu kaffaltii namarraati kan ture. Haaluma kanaan immoo namni kun ergama diinaa baatee godina Wallagga Bahaa, Oromoo Guduruu Wallaggaa, Lixa Wallaggaa fi Qeellam Wallaggaa irratti hojii diinummaa uummata Oromoo irratti hojjechaa kan jiru kan jedhameeti kan odeeffamu. Haaluma kanaan yeroo gara aanaan immoo magaalaa Imalimuu keessa dhokatee utuu jiruu eeruu qeerroo fi uummataatiin to'atamuu danda'eera. Mee waan inni dalagaa ture keessaa waan isin beektan yoo jiraate? Waan inni amma kana guyyaa jaarraa humna federaalaatii fi raayyaa ittisa biyyaa waamee achitti uummata ijoollee tureera. Humna raayyaa deeme kanas wantoota qeerroo uummataatiin ofirraa deemsuu danda'aniiru. Kana duras waggaa 27 guutuu akka hojii badhaadhummaa godinaalee kanarratti hojjetaa akka ta'an kan beekamu miidhaa tuusaa keessa. Mee amma haala kamiin to'annaa jala oole? Amma to'atamee kan jiru mana hidhaa Malimuutti kan jiru. Akka hundaa'ee yeroo uummanni wal ta'ee qaama uummataa aanaa bira deemee namni kun qabuu taanaan poolisii irratti wajjin jiraachuu dandeenye akka akeekkachiisaa achitti to'atamee jiru. Mee amma uummanni qeerroo magaalaa Galiilaa poolisii Oromiyaa yookiin qaama biyya bulchu OPDO irraa amantaa qaba nama kana hin baasu jettanii amantu? Ammallee darbee waluun akka fayyutti baaduudhaaf birrii biyya kanaa yoo kaffalee hin baasan jedhu darbee odeeffannoon jira. Kana dhaga'uudhaan qeerroon naannichaatti uummanni qaama uummataa tajaajila poolisii waajjira nageenyaa bira deemuudhaan nuti kan barbaannu birrii biyyaa miti. Namni kun uummata kanarratti jajjabaa hojjeteera waan ta'eef to'atamee taa'uu irraa jira akka raayyu akkasitti hubachiisanis. Nama kana yoo poolisiin Oromiyaas ta'u qaamni biyya bulchu yoo gadhiise tarkaanfiin qeerroo maalidha jettee yaadda? Tarkaanfiin qeerroo asirratti namni kun kan bahu taanaan irratti tokkoffaa qaama hojjetoota ammallee hojii gaafachuu akka dandeenyedha. Inni lammataa immoo amma humna isaatii qeerroonis nama qaama diinaa uummata Oromoo argee gadhiisu kana itti gaafatamummaa isaa isaanii gochuudhaan qophiidha. Of eeggannoo qote bulaa Oromoof akkasuma qeerroo bilisummaa Oromoo Oromiyaa maraaf. Qote bulaa Oromoof saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiif. Torbee darbe biyyattii keessatti gurgurtaan midhaan dheedhii ol ka'uun isaa himamaa jira. Midhaan tilmaamaa olitti wayyaaneen bitaa waan jirtuuf uummanni keenya midhaan qabu gurguree akka rakkoodhaaf hin saaxilamneef of eeggannoo godhaa jenna. Midhaan akka malee ol ka'ee gatiin midhaanis dabale. Akka jedhamaa jirutti sababaan qarshiin sobaa yookaan feekmoniin hedduun biyyoota Afrikaa keessatti addatti Keeniyaa keessatti maxxanfamee baay'inaan gara biyya Itoophiyaa akka seenaa jirtu dubbatamaa jira.
haaluma wal fakkaatuun midhaan bittiinsi Oromiyaa keessatti cimee haala adda ta'een itti fufee jiraachuullee himamaa jira. Uummanni keenya kisaaraa hedduu keessa seenaa osoo jiru argaa callisuun doofummaa guddoodha. Adeemsi midhaan gatii guddaan bitanii gara Tigraayitti geessuu kun yoo hatattamaan hin dhaabbanne uummanni keenya rakkoo beelaa guddaaf saaxilamuu danda'a. Midhaan isaa qote bulaan Oromoo kamuu sa'aatii mootummaan galagalaa jirtu kanatti akka tolchee kaawwatu sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo dhaamsa dabarsa. Qeerroo bilisummaa Oromoof akkasuma barattoota Oromoo maraaf. Mootummaan wayyaanee kufaatii hamaa kuftee ol ka'uuf daboo waammataa jirti. Kufaatii ishee damdamachiisuuf qeerroon qabsoo keessatti ga'ee olaanaa bahataa turan aangoon muudaa jiraachuun dhaga'ame. Aangoo karaa wayyaanee ergamtoota ishee OPDO'n darbaa jiru kamittuu akka hin hirmaanne isinii dhaamna. Keessattuu magaalota Oromiyaa garaagaraa akkasuma bakkeewwan tokko keessatti qeerroowwan qaroo hawaasaa karaa aangoon muuduu sossobuu waan barbaadaa jiraniif waan hojjettan mara of eeggannoon akka hojjettan sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo isinii dhaama. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa irraaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophiilee hafan faana turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiilooheerzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaal Qalbeessaa Dhangayii ture. Horii bulii jenna. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophii itti aanutti isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Irbuun seena. Waadaa kanarraa yoommaq. Lafeen gootota qabsoo bilisummaa Oromoof wareegamanii naa waraana. Bakkee kaayoodha bakkeenyaa galmaan keenya jennee qabsoo manaa baanee hangaarraa duubatti deemne dhiibanaa gootawwan nukkaataan kunoo hin daganne dhiibanaa gootawwan nukkaataan kunoo hin daganne. Gubataa marrimmaan ofii kan qabbaneessu dhuunfaa qabsoo haqaati. Nama taanee dhalannee nama taanee uumamnee cunqursaa alagaaf namummaa molqabne akka namaatti jiraachuurra akka wayii fakkaannee waggoottan hedduu dabarsineerra. Ejjeta halagaatiin dugdii nu goopha'eera. Akkifata halagaan fuulli keenya manca'ee jiraachuun akka dhagaa nutti jabaataa jira. Haala ulfaattuu keessa teenyee halagaaf gugguufuu hin feene. Haala dhiphina jabduu keessa teenyee alagaa gabbarree buluu jibbine. Gootummaa abboota keenya kanneen akka Garasuu Dhukii,
Geendaa Buushan, Selemoo Qilxuu, Laggasaa Waaqii akkasuma qabsaa'ota qaqqaalii irraa dhaallee gad jennee buluu hin seene. Abbootuma keenyatu cunqursaa keessa taa'ee diina isaaf gad jedhee bulaa hin turre. Nus warra dabeettii halagaaf gad jedhu akka hin taane ragaa guddaan agarsiisaa jirra. Har'a rakkoon uummataan nu qunnamee jira. Iji Oromoo imimmaaniin guyyaa mara bololi'ee dhiqamaa oola. Nyaarri harmee keenyaa gadadoo gaddaan irraa buqqa'ee dhumuurra ga'eera. Harmeetuu rakkinaaf rakkachuurra qabeenya isheef rakkattee rakkattuu cuulxooftuu fakkaate. Imimmaantu irraa qoruu fagaate. Garaatu boba'aa oola. Tokko waaltee galtee manaas du'ee boossi. Marrummaan harmeetuu madaadha. Marrimmaan keenyatu gubata. Gubataa marrimmaan ofii kan qabbaneessu cuunfaa qabsoo haqaati. Cuunfaan dhugaatii gubataa garaa namaa qabbaneessudha. Cuunfaan yaaltuu garaa gubataati. Yeroo kamuu namni dhibee garaachaa qabu cuunfaa fayyadamuun nageenya isaa sarbame bakkatti akka deebi'uuf ni gargaara. Cuunfaan qabsoo haqaa qabsaa'ota haqaa haqaan haqa barbaaduuf dirree qabsoo jiraniif qabsaa'ota haqaa haqa uummataa addunyaaf lallabuuf sagalee isaanii addunyaatti dhageessisan isaan afaan qawween dhaabuu dadhabe qeerroo bilisummaa Oromoo irraa madda. Cuunfaan qabsoo haqaa garaacha gubataa qabbaneessa. Cuunfaan qabsoo haqaa ija boo'ichaaf arguu dadhabe saaqee agartuun akka waan egereef mul'ataa arguu kan gargaarudha. Cuunfaan qabsoo haqaa humna uddeellaa alagaa saggoorraa nama qorbaasisee ba'aa gabrummaa namarraa lafaan dhahuudha. Mogolee imala dheeraa luka dandamattuu gufuu qabsoo obsituu jireenya gadadoo kan jabeessee hawwiif akeeka isaa biraan ga'u cuunfaa qabsoo haqaati. Kanaaf cuunfaan qabsoo haqaa nu barbaachisa. Har'a guluniituu namaa ta'uu hin qabnu. Ilma booree, ilma xiiqii, ilma gumaa baasu ta'uu danda'uudhaa qabna. Iji keenya qaama biraa hawwuu, qaama biraa fagootti abdachuun ofii taa'uuf of kaadhimuu hin qabu. Dirqama isaa qaamni kamuu bahachuu qaba. Dirqamni bilisummaan sirraa barbaadu kamiin bahuudha. Waan dandeessuun qabsoo tumsi. Waan siif mijateen qabsoo uummataa fuulduratti dhiibuu shaakali. Harreeyyuu hin qabdu farda namaan jeejettii jedha Oromoon. Qaama bilisummaa keef ifaajaa jiru kamiin komachuu abaaruun sirra hin jiraatu. Yoo dandeesse qaama sana deeggaruu, qaama sana tumsuu, yoo hin dandeenye immoo callistee ilaaluun kees wayya. Har'a dhaloota sadii Oromoon horateera. Dhaloota kutatoo, dhaloota komatoo fi dhaloota gaggalagalaati. Dhaloota kutatoo warri jedhaman egereen Oromoo dhaloota kana keessatti dubbifama. Gaafa fuula dhaloota kutatoo ilaalan gammachuuti nama mirqaansa. Fuulli isaaniillee fuula abdiiti. Warra muratoo addunyaa kanarratti gammachuu saba Oromoo bulanii ka'anii hawwan. Ilmaan qabsoo haqaa bilisummaa Oromiyaatti amananidha. Isaan kun hedduun isaanii ilmaan Oromoo humnaaf qabeenya ittiin qabsoo tumsan hin qabnedha. Warra ganamaa galgala madaan uummata isaanii keessa isaanii waa deewwatan. Qabeenyaan qabsoo kana tumsanii meeshaa gurguddaa bitanii utuu waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisanii warra dheebotoodha. Akkasuma deemanii dirree leenjii dhaqanii dhukaasa baratanii diina uummata isaanii utuu konkolaachisuu danda'anii addunyaan kun isaan gammachiifti. Ta'ullee dhaloonni kunneen hanqina maallaqaaf, hanqina humnaaf akka yaadanitti qabsoo sabaa saffisiisuu hin dandeenye. Ta'us haga fiigan sussukuu, haga taa'an quphanuu akka sareen jette ta'aa hin jiran. Rafaas hin jiran. Tooftaaf tarsiimoo qabsoo guyyaa gara guyyaatti jijjiirrataa humna afaan qawween socho'u dura sodaaf yaaddoo tokko malee dhaabbatanii falmaa jiru. Dhaloonni kutatoon kun qareeyyii kitaabolee seenaa Oromoo qaban hedduu qorataa oolanidha. Akkasuma warra aadaaf seenaa uummata Oromoo haalaan gad fageessanii qoratan. Dhaloonni kun biyya Itoophiyaa jedhamtu utuu hin taane biyya Oromiyaa jedhamtu warra arguu barbaadudha. Dhaloota aadaaf seenaa uummataa barbadaa'uu irra ga'e qorachuun addunyaaf illee ragaa qabatamaa dookumentii gochuudhaan ol kaa'uu irratti argamanidha. Qabsoo bilisummaa Oromoo kanatti waan danda'aniin akka danda'anitti makamanii duukaa qabsaa'aa jiru. Waan hanqina qabsoo warra lallabuu fedhurra warra qaawaa qabsoo saba Oromoo keessaa cuqqaaluuf tattaafataa ooludha. Dhaloota qabsaa'ota kaleessaa galateeffachuuf dhaloota xiiqawoo nutis akkuma jaallan kaleessaa qabsoo uummataa kana haalaan fardeessuuf qabna jedhanii amananidha. Ilmaan Oromoo qareeyyii kanaan dhaloota kutatoo jechuu dandeenya. Inni biraan dhaloota komatooti.
dhaloota har'aa keessaa parsantaan muraasni dhaloota komatoodha. Dhaloonni kun ciminas qabu, laafinas hedduu qabu. Ciminni dhaloota kana seenaa fi duudhaa Oromoo hanga tokko warra beekudha. Akkasuma ciminni dhaloota kana ummanni kun afaan qawween ala bilisummaa argachuu akka hin dandeenye kan beekus keessa jira. Faallaa isaanis dhalootuma kana keessaa kanneen qabsoo adda bilisummaa Oromoo balaaleffachuuf dhaloota kana burjaajessaa oolan hangafa isaanii ta'anii fuudhanii deemaa jiru. Dhaloonni kun bilchaachuu qabu. Bilchaachuu baannaan waan karaa dhaloota kanaa dhufuuf deemu gabrummaa hamtuu keessa bahuu hin dandeenyedha. Komeen dhaloota kanaa yeroo hedduu adda bilisummaa Oromoo irratti waraana bilisummaa Oromoon maaf dhufee waraanuu dhiise, maaf ajjeesuu dhiise, maaf mul'achuu didaadha. Waan komatan kana duuchuu hin barbaadan. Qaawwaa argan duuchuurra qaawwaa sana bal'isuuf warra quba itti dha'uudha. Qabsoo bilisummaaf godhamu keessatti qooda utuu hin ba'atin warra bilisummaa barbaadan. Adda bilisummaa Oromoo keessatti gumaata isaanirraa barbaadamu utuu hin ba'atin komachuuf warra hiixatudha. Isaan kun dhaloota komatoo waa hojjechuurra waa hojjetame bishaanitti naquuf warra socho'an. Gareen isaanii ammayyuu waan qabsoon kun ifa waan hin ta'iniif quba isaanii dhaaba adda bilisummaa Oromootti qabaa oolu. Jaroota kanaan warra komatoo jenna. Inni sadeffaaf inni dhumaa dhaloota gaggaragalaadha. Namni seenaa isaa hin beekne bishaan gabateerraatii gara argetti jallataa jedha weellisaa Eebbisaa Addunyaa. Jaroonni kun qabsoo gochaa jirruuf hedduu warra danqaa ta'edha. Dhaloonni kun fakkeenya kubbaa miillaati. Kubbaa miillaa abbaa qilleensa guutetu dhiitee ittiin bohaara. Abbaan fedhee abbaan humna qabu qilleensa itti guutuu dandeenyaan kubbaa kana dhiitee ittiin taphataa oola. Dhaloota gaggaragaloo kanas nama oduun isaan guutuu maratu akka kubbaatti asii achi dhiitaa oola. Dhaloonni kun hedduun dhaloota feesbuukiin horatedha. Dhaloonni kun dafee beekumsa gahaa argachuu baannaan egeree Oromoo kan balleessuuf Oromiyaa barbadeessuu keessatti qooda jabaa bahachuu malu. Dhaloonni kun dhaloota miidiyaatis. Dhaloonni kun kaayyoo qabsaa'aniif hin beekan jechuu dandeenya. Garuu waan gaariin Oromoof ta'uu ni jaallatu. Yeroo kamuu TV akkasumas live viidiyoo jala taa'aa warra ooludha. Waan hojjetamurra warra waan dubbatamuun maraqanuudha. Dhaloonni kun har'a tolaan haalaan dubbateera taanaan tolaan keessa kootii jedhu. Kaleessa goobanaan yakkamaa ta'ee har'a arrabaan bakka dhibee uummataa dubbataa jira taanaan goobanaan qeerroo hedduu hiisisee ajjeesaa tureera. Har'ammoo qabsoon keenya jechuun waan uummanni barbaadu yoo afaaniin dubbate goobanaan goota keenyaa dhaloota jedhudha. Walumaa gala fuuldurri dhaloota kanaa dukkana. Dhaloota of hin beekneef seenaa hin qorannedha jechuu dandeenya. Dhaloonni kun guyyaatti 550 naanna'aa oolu. Irra jireessa dhaloota dhiichisa yookiin sirbaan mirqaanudha. Dhaloota kana bilcheeffachuun dirqama Oromoo maraati. Barreessaan barruu kana Qalbeessaa Dhangiyaa ture. Horaa bula. Kami payora bakenya kalmangenya jene kapso manabane hangara dubatin jene dimana goto wanu blada kuno hindagene dimana goto wanu blada kuno hindagene Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa bilisummaati.
Thank you.